Ashama harka fuune jirra jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Aappitu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Warroonni bilbilli keessan sagaleen isaa gadi bu'aa ta'ee isin rakkise haala kamiin sagalee bilbila keessanii dachaadhaan dabaluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Sagaleen bilbila keessanii iddoo wacaa taatanii yeroo namni isiniif bilbilu isinitti dhageessuu dide akkasumallee yeroo muuziqaa caqaftan sagaleen bilbila keessanii gadi bu'aa ta'ee isin rakkisee jira taanaan haala kamiin akka sagalee bilbila keessanii dachaadhaan dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Tokkoffaa siitingii keessan haala kamiin sagalee bilbila keenya akka itti dabaluu dandeenyu isinitti agarsiisa. Lammaffaa immoo aappii tokko fayyadamnee haala kamiin sagalee bilbila keenya dachaadhaan akka dabaluu dandeenyu isinitti agarsiisa. Tokkoffaa siitingii irratti isinitti agarsiisu. Siitingii irra ni seentu. Achi booda sound and vibration kan jedhu kun ni jira. Isa irratti kilik ni gootu. Achi booda akkana gadi buutanii volume kan jedhu kana irratti yeroo tokko kilik ni gootu. Achi booda mallattoo tuqaa sadii as jirtu tana irratti yeroo tokko irratti kilik ni gootu. Ammas media volume limit kan jedhu kana irratti kilik ni gootu. Achi booda tongilii tana on gootu. Tongilii tana on irratti haala kanaan on gootanii as dhuftanii custom volume limit kan jedhu kana akka kanatti itti dabaltan. Haala kanaan itti dabaltanii hanga xumura haala kanaan yeroo hedduu asirratti argama. Yeroo hedduu asirratti argama. Haala kanaan itti dabaltanii sagalee bilbila keessanii dachaadhaan akka isiniif dabalu taasisuu dandeessan isiniin jedha. Lammaffaa aappii tokko fayyadamne haala kamiin sagalee bilbila keenya daran akka guddatu taasisuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Aappicha kana argatuudhaaf Play Store keessanii irra ni seentu. Play Store keessanii irra seentan booda iddoo searchii kana irratti volume booster jettanii search gootan. Aappichi isa kana. Aappichi kun wal fakkaatan hedduutu jira. Isin kan buufachuu qabdan aappicha isa kana jechuudha. Kan percentage 200 ofirraa qabu kana isa kana buufattu. Isa kana buufattanii install ni gootu. Install eegasiniif ta'e booda open gootanii gara keessaa seenuudhaan achi booda aappichi haala kanaan isiniif banama. An jalqaballee itti fayyadamaa waan tureef permission nan gaafanne. Permission yoo isin gaafate allow gootanii irra dabartanii sana booda akka kanatti fuula kana isiniif bana. Achi booda hunoo persentaadhaan isiniif kaa'ee jira. Persentii hagam akka itti dabalachuu barbaadan sagalee bilbila keessanii 30 persentii 100 125 jedhee as kaa'ee jira. Max kan jedhu kanarra godhattan immoo akka malee dabala jechuudha sagaleen bilbila keessanii. Kanaaf persentii haga barbaadanii irra kaawwachuudhaan sagalee bilbila keessanii hedduu akka ol ka'u gochuu ni dandeessan isiniin jedha. Haala kanaan sagalee bilbila keessanii gadi bu'aa yoo ta'e itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni chaanaalicha haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akkasumallee laayikii tuquu hin dagatinaa. Barnoonni irraaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga barnoota kutaatti walitti deebinutti nagaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.